Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mizan kabajamtoota daawwattoota Ashaa akka jirtu nagaa jirtu jabaatan alhamdulillah jira galata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a bifa haaraan deebinee dhufnee jirra. Yeroo hunda waan haaraa fi akkasuma immoo waan tas nama jiru qabannee dhufnaaf isin agartan duubatti argaa jirtan kana. Kabajamtoota daawwattoota teenya meeshaa obboleettii teenya boontuu jechuudha. Meeshaan kun isin argaa duubatti argaa jirtan kuni meeshaa obboleettii teenya maamila teenya boontuuti. Boontuun meeshaa kana ajajattee jechuudha maatii isiitti ajajattee xiqqoo isitti maatii isiitti ajajattee meeshaan kun bifa kanaan hojjetamee fi bareedee jechuudha kwaalitiidhaan hojjetamee fi gaaraantii waan qabudha hojjetamee fi jira. Amma meeshaan kun gara Zuwaay deema jechuudha baatu fe'ama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irraa haga dhumaatti akka hojii turtan isiniin jedha. Obboleettiin teenya qumsaaxinii qabdi. Obboleettiin teenya qumsaaxinii qabdi. Maannoo kontiroolbisee jechuudha. Kontiroolbisee kana bifa kanaan isitti ajajatee baay'ee meeshaa kwaalitii ta'edha. Meeshaa baay'ee das nama jedhudha. Meelaa keessi isallee baay'ee waan das nama jedhudha. Gartanii kabajamtoota daawwattoota meeshaa gaaraantii qabudha jechuudha. Meeshaa baay'ee namatti tolu, meeshaa gaaraantii qabu yeroo isin jedhu. Meeshaan kun zimbilee kan hojjetamu miti. Meeshaan kun ilaala masaabaa qaba. Masaabaa qaba jechuudha. Qumsaaxinii inni jalaa bifa kanaan baay'ee bal'aadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Meeshaa isii hunda sii fuudhuu danda'a. Kun immoo bakka waa kaayatanii waan kaayatan isaantu beeka mire dubartoonni suntu beeka jechuudha. Ani kan irraa beeku kwaalitiin hojjetamu isaati jechuudha. Kana fakkaataa inni biraa immoo rifeen kun jechuudha gonni qaba gonni koriidarii qaba jechuudha. Gonni kanallee asitti immoo meeshaa geetii meeshaa babbareedaa waan akka meeshaa biraandii ta'e waan akka jookii warqaammaa beekumsii warqaammaa sarkisii warqaammaa ni beektanii mire waan akka isaantu as keessa ta'an jechuudha. Bifa baay'ee nama tola mastaawwatii lafa kaa'amee namatti tolaa jechuudha. Baay'ee bareeda guyyaa hidhaa jechuudha. Edaa haga dhumaatti nu wajjin tura kabajamtoota daawwattoota keenya asirratti illee masaabaa lama qaba galaa asirratti gala inni kun jechuudha. Kana bichaan nuti obboleettiin teenya mana isii keessa baay'ee meeshaa kana eenyudhaaf hojjisiifte hojjettan haadha ofiitti hojjisiifte baay'ee namatti tola ilaala. Dadhabatee galtee haati ishee yoo akkatti hara galfattu mee namatti tolu ilaala. Saadiqe ni bareeda ilaala mee kabajamtoota daawwattoota keenya. Kaameraamaaniin kiyyaarra nama haaraya maamila kiyya hiriyaa kiyya haaraya jechuudha. Meeshaan kun dhugaa dubbachuuf ta'e baay'ee meeshaa biraandii ta'ee fi akkasumas immoo meeshaa kwaalitiin hojjetamedha bira dhaabbatee hojjechiisee jechuudha. Ogeessi keenyallee immoo isin irraa hojjechuu danda'a. Kwaalitii hojjetee dhimmoota ni gala. Soofaa kwaalitii ኳሊቲ ነው የተሰራው። አጠቃላይ በጣም የተሰራው ምንም አይነት ነገር ዌስት የተጠቀምነው ነገር የለም። በስነ ስርዓት እያንዳንዱ ነገር መስራት ባለበት ሁኔታ የጨርቅ ማመራረት ሁሉ ነገር በስታንዳርድ ነው የተሰራው። መስራት ባለበት ሁኔታ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሁሉ መቀመጫው ሳፋሪ ያለው እና ስፕሪንግ ምናምን ነገር ንጹህ ነው። ይረግባል ምናምን ባል ነገር የለም። ስፖንጁ በአንደኛው ነው። ስፖንጁም በአንደኛው ይሄኛው ደግሞ የሶፋ መቀመጫ ጠረጴዛ ነው። ቴብሉ ነው። ሶፋ ጠረጴዛ ነው። በጣም የሚያምር ነው። ሶፋ ጠረጴዛ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ዕቃ ነው። ይሄ ሶፋ እንደዚህ ተሰርቶለት ለእናቷ ቤቷ ድረስ ነው የሚሄድለት። ሌላ ደግሞ ከስተመራችን ሌላ ሶፋ ማዘዝ የምትፈልጉ ሰዎች መታችሁ እኛ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለኛ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደኛ እንድትመጡ እላችኋለሁ። ወሮኒ ማምና ከኛ ታተኒት ንንገ መከኛ ዱፍተን namni hanga amma subscribe akka nu gootan isin injena kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni mootu meeshaa kana ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbila keenya 977 69 jettanii gaba keenya dhufuu dandeettan jira. Kana caalaa mootu meeshaan kun hin deema waan ta'eef mana haadhallee yeroo deemee hin jedhe achis viidiyoo isin waraabnee kuma kana hangachinee viidiyoo isin waraabnee jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya hanga xumura viidiyoo keenyatti nu wajjin tura isin jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
አይገባም በቃ ሸለ አንገቱ አስገባዋለ Bueno, አይካ አታስተኛው አታርገው አታስተኛው አታርገው እት ገፋ አርገዋል ገርበሳ አንተኛ ወረዚው ገፋ ይወር በዛው ኩል ያየ ከዛ ወረዚ ነው ከዚህ ወረዛ አይደል ከዛ ወረዚ ገባ ወረዚ ገባላ በቃ እቺኛው እዚህ ጋር ጋርተና ተደራቢ ተረገባል አይብሮ ያዘ ዶሬ ለለ ታዲያ ገርባ አረብሪ ጋዝጋ ዝጋ እዛ አስቀምጣት ይኸውልህ እዚህ ጋር አይሻ ይኸውልህ በቃ እዛው አስጠጋትና እዛ ጋር ያኛው ይሄ ሁለት ስላለ ነው እዚህ ጋር ኮሌብር እኮ ይኸውላችሁ ለኮንትሮል ቦታ አትሰጡ ይሄን